Daandiin qilleensa Itoophiyaa ji'oota 9 keessatti galii doolaara biliyoona 5.6 argachuu ibse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa bara baajetaa kana ji'oota 9 keessatti imaltoota miliyoona 14,500 deddeebisuudhaan galii doolaara biliyoona 5.6 argachuu hojii-gaggeessaan dhaabbatichaa Obbo Masfiin Xaasoo dubbatan. Galiin kunis kan bara darbee yeroo wal fakkaataa waliin wal bira qabame yoo ilaalamu caalmaa 8% akka qabuu fi lakkoofsi imaltootaa immoo 13% akka dabalee hojii-gaggeessichi himanii jiru. Obbo Masfiin afgaaffii EBC waliin taasisaniin daandiin qilleensichaa milkaa'ina ji'oota 9 keessatti argamee fi teekinooloojiiwwan sadarkaa olaanaatti fayyadamu xiyyaarota haaraa galchuudhaan tajaajila mijataa fi nageenya maamiltootaaf dursa kennu akkasumas iddoo ga'umsa balalii babal'isuu fi baay'ina imaltootaa guddisuun isaa gumaacha olaanaa taasisuu himan. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa ji'oota 9 darban keessatti bakkeewwan ga'umsa balalii idil-addunyaa haaraa 4 banuusaas beeksisanii jiru. Xiyyaaronni dabalataa 10 oomishtoota irraa fudhatamuun tajaajilaaf dhiyaachuu isaaniis ibsanii jiru. Xiyyaarota haaraa kunneen keessaa Afrikaa keessatti isa guddaa kan ta'e Airbus A350-1000 ji'oota 9 darban keessatti galchuu hojii-gaggeessichi himanii jiru. Kunis daandii qilleensa Itoophiyaa damee aviyeeshinii ardii kanarratti adda duree taasiseera jedhan. Dabalataa baatii waxabajjii dhufu gara Hindii fi Imireetota Arabaa gamtoomanii balalii idil-addunyaa dabalataa akka eegalu kan eeran hojii-gaggeessichi akkasumas xiyyaarota Airbus A350-900 lama akka galchuu himanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa piroojeektoota bu'uuraalee misoomaa hedduu hojjechaa jiraachuu hubachiisanii jiru. Kana keessaa buufanni xiyyaaraa haaraan Bishooftutti ijaaramu ta'uu eeruudhaan ijaarsi isaas sadaasa 2025 akka eegalu ibsanii jiru. Pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Mangistuu Hayilamaariyaam badhaafaman. Pirezidaantiin duraanii Mangistuu Hayilamaariyaam bara aangoo isaaniitti duula barnoota bu'uuraa hojiirra oolchuuf gumaacha taasisanii fi dhaabbata Itoophiyaan Society Partnership jedhamurraa beekamtii argatee jira. Badhaasa kanas mana isaanii Zimbaabu'ee magaalaa Hararee jirutti geeffameefii jira. Yeroo wal fakkaatutti haasawaa isaanii keessatti namni kamillee dubbisuu fi barreessuu danda'uu qaba jechuudhaan carraaqqii doofummaa dhabamsiisuuf taasifamaa ture bara mootichaatti Fidel Saraawit jedhamuun beekamu kan raawwatame ta'uu yaadachuudhaan yeroo duulli barnoota bu'uuraa jalqabamu namoonni hedduun guutuu biyyattii irraa waliin hojjechuun bu'aa gaarii galmeessuun isaanii kan yaadatamudha jedha gabaasi kun. Mangistuu Hayilamaariyaam badhaasa kana fudhachuudhaan badhaasni kun kan koo qofa osoo hin taane kan jaallan warraaqsaa barattoota, barsiisota, tola ooltotaa fi hawaasa guutuu dammaqinaan irratti hirmaatan waan ta'eef gammachuuf galata kanas argachuu qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis namoota hojii gaarii yeroo sanatti dubbisuuf barreessuu dhabamsiisuuf hojjete yaadatanii fi beekamtii kennan hundaaf galata guddaan qabaa jedhanii jiru. Intalli isaanii Dr. Tigisti Mangistuu sirna kanarratti kan argamte yoo ta'u dheebuu fi fedhiin barnootaa keessan umurii xiqqaatti illee yeroo daa'ima keeshee jalqabaa timirti jettee moggaafte mul'ateera jettee jirti. Dhaadannoo baruu barachuu ammas barachuu jedhu yaadannoo hundi keenya qabnudha. Barnoota hundaaf dhaqqabamaa taasisuuf carraaqqiin gootan namoota irraa fayyadame qofa osoo hin taane maatii keessan dabalatee uummata Itoophiyaa guutuu birattis ni dinqisiifamaa jettee jirti. Wantoonni alagaan yookaas hin barbaachifne aannan irratti dabalamee gurguramaa jiraachuun himame. Namoonni gocha kana raawwatan aannan yeroo dheeraa akka turuuf gocha kana raawwachaa akka jirantu himame. Abbaan taayitaa nyaataaf qorichaa Itoophiyaa akka ibsetti wantoonni dabalataa nyaata keessatti argamu kun fayyaa namootaa irratti rakkoo hamaa akka fidu ibsee jira. Daarektarri olaanaan kutaa inspeekshinii nyaataa fi seera kabachiisuu kan ta'an Obbo Mulaat Tasfaayee akka jedhanitti namoota oomisha faalamaa ta'e gabaaf dhiyeessan yeroo hundaa hordofaa fi tarkaanfii seeraa fudhachaa jirra jedhan. Daldaltoota gocha kana raawwatan irrattis tarkaanfiin fudhatamuu fi sadarkaan adabbii akka dabalu ibsanii jiru. Nageenya aannanii mirkaneessuufis hojiin to'annoo gargaarsa teekinooloojii ammayyaatiin eegalamee cimee akka itti fufuus ibsamee jira. Abbaan taayitaa nyaataaf qorichaa Itoophiyaatti dabaluun akka ibsetti nageenya aannanii mirkaneessuuf meeshaalee ammayyaa fayyadamuun hojiiwwan dambiiwwanii geggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Tiyaanaan Daarektara olaanaa damee nyaataa abbaa taayitichaa Obbo Nagaashimee akka jedhanitti oomishni aannanii haala fayya qabeessa ta'een fayyadamtoota bira akka ga'uu fi abbaan taayitichaa sirna to'annoo haaromsaa jira jedhan. Haaluma kanaan abbaan taayitichaa inspeekteroota sadarkaa federaalaa irraa kaasee hanga sadarkaa aanaatti meeshaa ammayyaa laaktoosii iskaan jedhamu akkaataa sirnaan itti fayyadamuu danda'an irratti leenjii kennaa jira. Leenjiin kun qaawwa hubannoo to'annoo nageenya aannanii marsee jiru guutuuf kan qophaa'edhas jedhamee jira.